Egaa har'a waan isinitti himuu dhufe innis maalidha yoo jettan goddanyaa kiyyaan wal isin barsiisuu dhufe. Goddanyaa kiyya kanan baay'ee jaaladhu kan na kabaju kanan isa kabaju isan isinitti himuu dhufe. Nageenya rabbiillee hin irraanfanne ani nagaa koodhaa. Isin akkam jirtuun isinin jira warroonni hordoftoota koo taatan hundumti keessanuu nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isinin jecha ani nagaa koodhaa. Obboleettiin keessan nagaan qaba. Isinis immoo akka nagaa taatan abdii waaqayyoo biraa qaba. Warroonni biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundumti keessanuu nageenyi koo bakka isin jirtanitti isin bira haa ga'u isinin jecha har'a waa tokko qabadhee tanan dhufee jira. Inni kunis maalidha jechuu dandeessu. Kanaan ani qabadhee dhufes goddanyaa koo bara dheeraa jechuudha. Goddanyaa koo kan baay'ee jaaladhu, kan baay'ee kabaju, kan baay'ee bakka guddaa isaaf qabu jechuudha. Kan waggaa dheeraa waliin dabarsine isa san waliin isin barsiisuu dhufe. Baay'een keessan goddanyaa qabdaa, goddanyaa kee eenyudha naan jettanii jirtan. Garuu har'a qabadhee dhufee tanan jira. Isaan wal isin barsiisa. Isan isinitti agarsiisa. Eenyu akka ta'e, nama akkamii akka ta'e. Isa kanammoo ni agartuu, ni dhageechuu jedhee tana yaada haga dhumaatitti yoo nafaana taatan jechuudha. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaan isiniin jedha. Asumaanii haga dhumaatitti nafaana ta'an isiniin jedha. Baay'ee waanan jaaladhuufan qabadhee dhufe. Kan waggaa dheeraa waliin turredha jechuudha. Waggaa dheeraa, waggaa meeqa yoo jettan waggaa 9 jechuudha. Waggaa 9 wajjin turre. Baay'een jaaladhaa, baay'ee na jaalata. Bakka goddanyaan akkanaa ni jira jedhee yaaduun akka kiyyaatitti jechuudha. Goddanyaan akkanaa gonkumaan ni jira jedhee yaadu. Kanayyoon aarii koo itti maddu, kan cinqii koo isatti dabarsee himadhu, kan yeroo kamiyyuu bakka kan addaan hin layya'amne. Kan beeku ka wantan isiniin jedhu beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inni kun eenyuma inni jechuu dandeessan. Isin hundi keessaniyyuu jechuudha. Keessumattuu warroonni shamarranii jechuudha. Warroonni shamarranii goddanyaa kiyya kana ni beektu jedhee tana yaada. Mee eenyudha laata? Egaa footoo isaatan isinitti agarsiisa. Footoo isaatan isinitti agarsiisa. Footoo isaa laaltu jechuudha. Footoo isaatan isinitti agarsiisa. Biyya biraa jira. Kanaaf immoo na bira jiraatee isinitti agarsiisu. Footoo isaatan isinitti agarsiisa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf baay'een jaaladha. Footoo isaa baasee isinitti agarsiisuun nan danda'a jechuudha. Dhugaadhaaf isin dhugaa dubbachuuf baay'ee jaalattu, baay'ee kabajju bakka hundatti jechuudha. Isinillee isa dubbisuudhaaf ni muddamtu jechuudha. Isa kana ta'ee fi har'a isinitti himuun dhufe. Maaliif hundi keessanuyyuu yeroo baay'ee ayyuu ati goddanyaa qabdaayi, ayyuu ati abbaa manaa qabdaayi, ijoollee baay'inaan jiran shamarris dhiirris jechuudha. Qabaan isiniin jedha. Goddanyaa qaba. Goddanyaa baay'ee jaaladhuun isiniin jedha. Garuu isin immoo namantanne maaliif akka ta'e hin beeku. Namni goddanyaa qaba yoo isiniin jedhe hin amantan. Maaliif garuu isin hundi keessaniyyuu maaliif hin amanne nama? Maaliif nama amanuu diddu? Nama akkanatti jaalatan osoo qabnu maaliif akkana namaan jettan? Okay. Egaa footoon isinitti agarsiisa. Amma isinitti dheeressu footoon isinitti agarsiisa. Na egaa footoon baasaa jira silkii keessaa. Okay. Footoo iyyuu namaan erguun, footoo namaaf hin ergu, footoo namaa erguun jaalatu. Giddiidhaan bakka. Giddii waan ta'eef footoo naaf ergi footoo tokkicha jechuudha. Kanaaf immoo footoo isaasan immoo isinitti agarsiisu dirqama. Dina jalaa badee yuukaa footoo sun akkuma eessa dhaqee argadhe godha.
argadhe. Qophooftanii isinitti agarsiisuudhaaf garuu beektanii eenyu akka ta'e beektanii jirtanii keessa keessanitti beektanii koomentii jalatti barreessitu. Dura osoo atiin dubbatiin beenne namni jedhe koomentii jalatti barreessa. Namni osoo atiin dubbatiin nama kana beenne eenyummaa isaa namni jettan koomentii jalatti barreessitu jechuudha. Garam isinitti agarsiisu. Egaa godanyaan koo footoos kennimee mucayyuu. Godanyaan koo kan garaa koo itti madhu, kan keessa koo itti madhu kana. Baay'een jaaladha. Namaa olitti kan jaaladhu kana. Godanyaa haa qabaadhus, haa qabaachuu baadhus kanan jaaladhu kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een jaaladha. Baay'ee kan jaaladhu. Baay'ee keessa nama biraa seetanii jettaniirta kunoo kana. Kana kan maaraga keenya nuuf kennu ishee isin tuffadha. Abbaa feetan tuffadha. Kana kan kabajaa keenya jechuudha. Agartanii jirtanii isiniin jedhee tana yaada godanyaan koo kana. Dhugaa godanyaan biyya Oromaa kan si jajjabeessu kan si faana ta'u kan aarii keetti baatu kana isiniin jedha. Kabiraa immoo asumaan kanan isinitti immoo barbaadu ijoollee baay'een ijoolleen dhiiras ijoollee shamarranis yoonan isinitti hime nan amantan baay'een keessan jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu hin beekne. Godanyaa qabdaayii abbaa manaa qabdamoo godanyaa qabdamoo akkamii jettanii ijoollee baay'een na gaafatan. Qaba dhugaa rabbiitii qaba. Warri nutti himi jettan koomentii jalatti barreessaa. Warri dhuguma abbaa manaa qabdaa viidiyoo footoo isaa qabii koottu jettan koomentii jalatti naa barreessadha. Koomentii jalatti yoo naa barreessitan isinittan immoo waan jiru hundaayyuu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf qabaan. Kanan isiniin jedha nagaarra naaf turaadha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Biraankii taatanii jirtan. Biraankii taatanii jirtan. Eenyuma godanyaan ayyuu kun kanii nuti beennu kun jettanii keechan isin assaabii ture jechuudha. Kana fakkaatan isiniin jedha. Guyyaa biraa immoo koomentii keessan irratti ilaalee isinittan hima jechuudha. Isa dhugaa. Kana fakkaata laayik sheer gochuun dagatinaadha. Nu jajjabeessaa nu faana ta'a. Bye.